Yoya shamar kafuun irruftoota FIB irraa kan daawwachaa jirtan shirshirriidha. Yeroo keessummaa shirshirrii keenyaa irra geenye jira. Keessummaa shirshirrii keenyaan immoo namoota muuxannoo fi mudannoo isaanii isiniif qoodu akkasumas immoo aartii keessatti ijaarsa hawaasaa keessatti hirmaannaa gaarii godhan jedhamu qabannee dhiyaannee muuxannoo isaanii isiniif qoodna. Ammas keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya mucaa aartistii gameessa akkasumas immoo qabsaa akkasumas namoota mirga namaa irratti qabsaa turan keessaa nama tokkodha. Eenyudha warreen jedhaniif immoo mucaa aartist Usmaayyoo Muusaati. Saartuu Usmaayyoo Muusaa waliin turtii taasisuuf asitti argamnee jirra. Saartuurraa waan hedduu qorannaa waan hedduu kaasna waan Usmaayyoo Muusaa waliin wal qabatu. Kanaaf hanga xumura keessummaa shirshirrii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Bagana gaan dhufte. Bagana gaan nuyitan. Mee saartuu kana namootni gama aartiitiinis ni beeku. Garuu immoo eessaan dhuftee as geesse kan jedhu namni hin qoratu yeroo baay'ee. Mee erga Usmaayyoon boqoteeti. Akkamittiin guddattanii eessaan dhuftanii har'a sadarkaa aartii kanarra geesse? Akkaataan itti as geenye egaa akkaataa hedduudha. Alhamdulillah as geenye rakka fedhattuu ta'us garuu waan baay'ee keessa dabarree as geenye. As gahuu keenyaaf galanni rabbiif haa galu waan baay'ee keessa dabarree jirra waan hedduu agarree jirra. Mee yeroo duubatti si deebisa gaa waa'ee kee gara duubaa irratti kaasuu dandeenya. Duubatti si deebiseen mee waa'ee harmee keetiif waa'ee abbee keetii seenaa wal fakkaataa waan qabaniif mee waa'ee isaanii xiqqoonaa kaasitii harmeen kee yeroo akkamii keessa kan isaan du'anii Usmaayyoon immoo haala akkamiitiin boqote? Abbaa koo hidhamee waggaa tokkoo fi wayitii harmeen koo boqotte. Odoon boqotiin dura garuu abbaan koo hidhamni abbaa kooti baay'ee rakkisaanii ture haadha ta'u. Baay'ee ilmaan wajjin rakkachaa turte magaalaa Finfinnee keessatti hedduu rakkina namni hin beekneef hedduu rakkatte sababa abbaa kiyyaatti isa jala deemuudhaan bakka inni jiru waggaa tokkoof barbaaduudhaaf baay'ee rakkachaa turte. Sababa isaatti waan baay'ee agartee jirti. Nufaanaas rakkattee jirti. Odoo olii gad deemtuuti kan dhukkubsattee dhibee irra buute. Dhibamis itti jabaatu agarraan karaa Harargee deemte. Achitti akka firoonni ishee wallaanuuf dheeyxee nutillee Finfinnee nu dhiyeessitee deemte. Namuma Oromoo tokko bira nu dhiyeessitee deemte achi dheeyxee. If wallaante namni isheen bira nu dhufte nama baay'ee abbaa kiyyallee cinaa dhaabbachaa beedha harmee tiyya faana barbaadaa ture. Bakka abbaan koo jirus gargaaraanii ture namni sana Abdullaa Sulee jedhama ammaan tan Ameerikaa jiraata nama baay'ee nama qabsaa'ota hedduu gargaareera Abdi Qopheefaas ijoollee hedduu artistoota yeroo sanii gargaaraa ture namni sana. Isiin Harargee akkuma deemtetti itti jabaatee wallaanamtee deebitee dhuftee ammaas akka dhuftetti xiqqoo gizee turte itti jabaannaan warra isaanii yaamtee warra isaanii fuutee nuti asuma nu dhiftee boqottee jechuudha. Yeroo isiin boqottu abbaan kiyya mana hidhaa jira quban qabu bakka nuti jirrus quban qabu nuti yeroo san Harargee dhaqnee hin beeknu akkuma Harargee maa sababa haadha teenyaatti dhaqne yaa haadha obboleettii haadha teenyaatiin nu guddise. Mee egaa abbaan keessa mana hidhaarra kan inni ture sababuma qabsootiif dhimmoota rakkoof darara uummatni Oromoo keessa jiru gaafachuudhaan gama walleetiin gaaffiiwwan uummata Oromoo gama hawaasaatti dhiyeessuudhaan sagalee ta'aafiitu kan inni ture. Haati keessan otoo abbaan keessa mana hidhaa jiru boqotan. Isin akkamitti dabarsitan? Nuti akkaataan itti dabarsine akkaataa hedduudha. Akkaataa itti himameen hanga kiyyatti namni biraatu akka dabarsuun barbaadu waan hin dabarse. Obbolaan koo keessaafuu naanaa fi naahilii haati tiyya yeroo duutu oggaa geessee jirti naabuliin abbaan oggaa tokkoo fi wayii gaafa hidhamu immoo dhalattee guyyaa 15 gaafa abbaan kee hidhamu dhalattee guyyaa 15 haati tiyya dhaltee gaafa guyyaa isiin haakima deemtuu kittibaatiif deemte abbaan kee mana dhufee kan hidhame yeroo isiin mana jirretti dhufanii kan fuudhan jechuudha akka gabbeetti alarraa dhufetti kan fuudhanii deemaniin yeroo sanitti oggaa tokkoo fi ji'a jaamoo kan naabuliin giziyaati teenya boqottu jechuudha. Nuti naabulillee hedduun beeknu baay'ee yeroo itti jabaatu dujutti obboleettii ishiitiif kannitee guddisuu dadhabnaan nuti fudhattee ammaas lammaffaa dhukkubsattee achi deebite jechuudha. Yeroo san keessatti nuti giziyaati teenya boqottee imaanaa dhaammattee obboleettii ishiitti akka ijoolleetii yaadaraanaa guddiftu hanga abbaan bahutti ishee booddee macarrashaa naabulii kana fudhadhu lamaan saartuu fi naayilli immoo hanga abbaan isaanii hidharraa bahuu rabbittiin si dhiisettee imaanaatti kannattee duute. Yeroo isiin sababuma qabsoo Oromoo maatii keessan faca'ee haati keessan boqottee abbaa keessan malee harka namaatti guddatte. Harka namaatti guddanne abbaan keenya mana hidhaa keessatti egaa oduu akka nu geetti
tura keessa akkaati teenya boqottee nuti harargee jirru kan dhaamsiisa gee yeroo san dabdaabbeedhaan namuma hidhamee dhufeetu waliif dabarsa. Achi jiraachuu keenya eega bare abbaan keenya xiqqishoo tasgabbaa'ee mana hidhaa keessatti akka baay'ee akka nama maraatu hunda ta'ee ture baay'ee rakkachaa ture. Waa'ee keenyaan jechuudha ilmaan kiyyeessa jiran jechuun haati manaa isaas boqottee yeroo sanitti ni beeyta gaasiif galawanni achi keessatti nama mudatu mana hidhaa san keessatti. Gaafa dabdaabbee jalqabaa nu erge hoggaa tokko geenye mana hidhaa keessaa dabdaabbeen isaa kan nu gee harargeetti jechuudha. Isheen fira keenyaa obboleettiin ummaa teenyaa. Mee xalaa sana keessatti Usmaayyoon maal kaase? Waan kaase akka ijoollee tiinarraa addaan hin facaafne akkaatummaan qoftiin naa guddistu. Rabbittiin si dhiise innis dhaamsuma kana siin gargaara mana qaba turte harargeerraa mana qabna turte kan nuti itti dhalanne mana san gurgurtee akka nu guddistu biyyaans waan xiqqishoollee tokko akka isii gargaaruuf mana san gurguradhu ilmaan koo naa jiraachisiin jedhee ture. Isheen nu guddifte sanis abbaa manaa ishiitis yeroo san boqotee hiyyeessa sadiitti taane kan sii sadii nuti hiyyeessa sadii jaha taanee waliin jiraachaa turre mana san keessatti rakkoo baay'ee waliin dabarsine silaa gaafa Finfinnee tana keessatti facaaneetumaaf na turte namni yeroo san keessatti urfaa'el bira manni keenya beeta kiristaana biratti kanuma arkeen nu gurrata afaan keenyaas aadaa keenyaas baruu dhabuu dandeenya. Garuu isiin galannis baay'ee guddaadha akkasuma waliin nu qabdee hanga abbaan keenya dhaabuu nu eedee jirti. Achuma keessatti gaa jireenya haati namaatis haadha namaan taatu waan hedduu agarreerra waan hedduu nuti ilfoormii illee bitannee guddannee ittiin barannee beeknu ilfoormii namni kaan bara dabre ittiin baratee nuti barana uffachaa baane akkasumatti waa hundumaa akkuma namni ittiin gargaaraa ture uffannaa seeraa ilfoormiitis ta'e kan hundumaa yaa'u yatiima akka amantii keenyaattis yatiima gargaaruun waan jiruuf jedhanii namni ilfoormii baranatti barate bara dhufu nutiif nuuf kanneeti kan nuti uffannu malee haaree waan jaamu agarreen beeknu hanga abbaan keenya hidharraa ba'utti. Eega abbaan keenya hidharraa beek albama isaa daddaba jiruu san eega gurgurate kaaseta birrii 10,000 itti gurguratee dhufe harka qullaa ijoollee tiyya biran ga'u jedhee odoo inni nu biran ga'een kaaseen isaa nu bira ga'e san gurguradhu malee hin dhufu jedhee yeroo san gurguratee nu bira dhufu jalqaba ilfoormii fi wayyaa naa bite jechuudha kophee naa bite jalqabumaa gaafa saniin uccumaa uffadhe jechuudha achiin fuudhee yaa hanga beesanitti waan jireenyuma gaarii nu agarsiise. Mee hawaasni Oromoo yeroo sana Usmaayyoon hawaasaaf kan inni qabsaa ture gaaffii uummataati kan inni gaafachaa ture. Uummatni amma quba sin qaba namoota isinitti dhiyootiin ala uummatni amma quba sin qaba. Uummanni guutumatti gaayaa yeroon sanis yeroo wal quba qabaatanii miti miidiyaan hin jiru akka ammaan tanaa ijoolleen Usmaayyoo dhiisitu Usmaayyoon akka du'eetti warra himaa ture jira. Warra Usmaayyoon akkuma eebbisaan deebooda Usmaayyoon Moomudiyeetti fudhatameera yeroo dheeraadhaaf hanga inni hidharraa bahutti illee hiriyoota isaatis kaan kabiyyaa bee Norwee kana jirus namni Usmaayyoo irraa quba qabu hin jiru. Usmaayyoon achi keessatti namni isa gaafullee hiriyyumotuma isaa kan achi keessa wajjin ture illee kan akka quba qabullee namni isa gaafatu dhabee ture achi keessatti mana hidhaa san keessatti namni nu gaafatu tokko hin turre nuti yeroo san keessa akkuma nama kaanii namni maqaa abbaa keenyaatiin nu yaamaa ture hin jiru eega abbaan keenya hidharraa bee kan nu yaamaanii ture. Kanuma isin beekamtanii. Kanuma nuti mana galluutti ta'an nu yaamaa turan. Usmaayyoo jechuun waan guddaadha maqaa sanuu nuti hin arganne jechuudha akkanuma guddanne bakka akkuma nama kaanii. Maqaa abbaa keessanii malee. Maqaa abbaa keenyaati maqaa mana nuti gar jiraannu jechuudha mana firoota keenya adda addaa jiraannaa bakkuma adda addaatti ollaa bakka baranoon mana asii baradhe bara dhufammoo mana kaan fira kiyya baru kaan achuma bakka. Jireenyi yatiimaa baay'ee rakkisaadha kana keessatti. Faffacaanee nama guddaa. Mee dudduubatiin si deebisaa saartu ammas Usmaayyoon jireenya hawaasummaa irratti ollaa waliin jiraachuu irratti mee akkam ture? Jireenya gama aartiitiin jiru irratti. Rabbi rammataa godhuu fi Usmaayyoon ani hambaa hiyyangaan harkatti namuma akka isaatillee tokko ilaammaatti nagarreen. Oduu silaa Oromoon hundi akka isaa taate Oromoon hiyyoomtu takka hin jirtu jedhee yaadan. Oromoon gabroomtuuf ni jirti jedhee yaadan. Abbaan kiyya nama Oromoo qofaaf miti hagaraa laaf saba biraatillee fitti qaba. Kan nuti mana keessa jirru hangaan harkisanitti kan nuti mana keessa jirru alagaa nama kaanitis akkuma nu waan anaaf laatu isaafis walqixa ilaalcha ilmoo isaatiif qabu akkuma ilaalcha nama biraatiifis tokkumatti ilaalee madaala nama garaa namaaf laaffatudha. Hanga nama akka abbaa kiyyaa harkeen beekan hangaan harkatti baay'ee nama garaa laafudha. Xiqqoo ni aara akka fadhu waan dhabuuf aarii ni aara yaa jireenyi akka inni namaaf godhuu barbaadu san milkaa'uuf waan ta'eef fitti aara hedduu. Yaa miidhaanis ni jirti waan nuti taanuufis waa hedduutu isa aarsa jireenyi lafaa kunis ni aarsa gabrummaan wanni hundinuu ifitti aara odoon hidharraa bahee baadhee jee gaaf tokko hidharraa bahee ni yaadadha. Odoon hidharraa bahuu baadhee achuma jiraadhee naa wayyaadha jedhe. Maaliif jee hidharraa gaafa bahu wanni hundi jijjiirameera waggaa 8 booda
Oromoon akka dur hin jirtu. Oromoon gaafa inni jirtu san xiqqishoo namni waliif garaa laafa wal barbaada waliif dhufaa wal jaalata turte. Yeroo hidharraa bahu garuu hundinuu Oromummaa caalaa waan fadhiisaa dursa yeroo hedduu wanni hundi jijjiirama qaba yeroo inni hidharraa beetti. Maaliif hidharratti akka deebuu barbaade ani gizee ilaalu wooma kanaaf jedhee yaada. Kanuma qofa namootni fedhii dhuunfaatiin bitamu isaanii. Hiriyoota isaa ijoollee inni wajjin ture hundinuu biyya keessan turre. Garuu warra boodaatti dhufe inni waggaa 8 booda yeroo dhufu baandii gadaa kana keessa Adnaan, Addisuu Furgaasaa, Awwal Usmaan hundinuu jijjiiramee jira. Isaan kun wajjin mana keenya ni dhufan isaan. Ilaalcha isaan warri dur qabanii fi ilaalcha ijoolleen boodaa qaba kanaas ni madaala beektaa. Madaalee haalaan fitti akkas ta'uun waan irra hin jirre jedhee bakka namni inni itti dhiyaatu yeroo san abdii qophee qofaatu ture. Abdii qophee qofa bira kan inni bira dhaqu kan inni gaggaafatu jechuudha. Toleme egaa Usmaayyoon mana hidhaa irratti dararamaati kan inni ture. Mee dararamee sana booddeedha kan inni boqote. Mee haala du'aatii isaatii waliin wal qabatu. Wantoonni hin dubbatamne hedduu jira jettee yeroo gargaraatti nu dubbatta. Sana irratti immoo seenaan isaa kitaabolee gargaraa irratti barreeffaman illee dogongora kan qaban jiru. Garuu hawaasni amma kana barbaadee barreessuun isaa immoo waan gaariidha jettee yeroo itti dubbattu si argeen jira. Mee haala boqochuu isaatiin wal qabatee maaltu hin dubbatamne mee haala kamiin kan inni lubbuun isaa dabarte? Haalli inni ittiin boqote beektaa ana amma haala amma keessa du'aa caaluu gizeen arkee awwaalcha caaluu fa'aa gizeen arkee abbaa kiyya na yaadachiisa. Kana keessatti kan xiqqishoo carraa qaba jiru Nuhoo Goobanaati Rabbi rahmataa godhuufi. Inni isa qofaa xiqqishoo carraa qaba awwaallachuun. Awwaallachuun kun walii lama akkaataa itti gammadduu fi akkaataa itti gaddituutu jira. Nuti abbaan keenya eegee dhaabee haadha manaa biroo fuudhe. Haadha manaa biroo fuudhuun ammoo dirqama isaaf. Mana hidhaa keessatti waan yaa Rabbii hanga ilma dhiiraa tokko naa kennitu nan ajjeesinii mana hidhaa kana keessatti. Jee dhaammatee mucaan Mahammadiin baafadha maqaa jee mana hidhaa keessatti moggaasee gaafa dhaabuu immoo fuudhee mucaan Mahammad maqaa jiru baafatee mucaa san de'ee jechuudha. Mucaan san ammoo Rabbi rahmataa godhuuf inni isin turre akhiramee jira. Obboleessi kiyya Masrii keessatti gaafa ijoolleen asii Masrii deemtu ani keessaa hin hafe isaan yeroo deeman. Achitti garuu biyya Masrii san keessatti biyya baqaa san keessatti baay'ee rakkachaa turan. Obboleessi kiyya waan hin dhukkubsatee itti naakama geessitullee dhabdee obboleettiin naa hidiin jechuudha. Mana namaa hojjetteeti kan isiin Masrii san keessatti ijoollee taanis gargaaraa turte mana Arabaa jechuudha. Yeroo dhukkubsatu san waan takkallee gargaarsa tokkoof cinaa dhabdee turte jechuudha obboleettiin. Garuu maqaa Usmaayyootiin naallaqni hedduun yeroo bara dhufaa dabaraas walumatti guurama. Maqaa Usmaayyoo qofaa miti ijoollee biraatiifis akkasuma walitti qabamaa ture ijoollee yaada abbaan qabneef jedhanii garuu maallaqni kun eessa galaa ijoollee namaaf hin dhaqqabne nuti dhaqqabeen beeku garuu warri akka keenyatti miidhame kun akka lammaffaa miidhamneef walitti qabuun isaanii gaariidha garuu isaan bira gahuu qaba wanni tokko jechuudha waan harkatan san haqni hiyyeessaa gaarii miti isaan biraan gahuu qaba. Yeroo maallaqni maqaa abbaa keessanii maqaa abbaa keenyaatiin walitti qabame wanni walitti qabame kun nu bira gahuu qaba. Maqaa abbaa keenyaatiin maqaa Usmaayyootiin akkaawuntii adda addaa bananii ijoollee Usmaayyootiif jaanii adda addaa bananii ijoollee Usmaayyootiif funaanna jaanii wanti hiriira waan adda addaatirra qopheessanii achuma achitti callisanii wanti godhan kan ammoo Rabbiin isaan gaafata seenaanis isaan gaafata gaaf tokko walitti deebinee wal gaafannaa waan ta'eef. Kanaafuu wanni akkana akka dhaabbatu. Akkuma amma ijoollee Nuhootiifis ijoollee Hacaaluutiifis wanni isaaniif guurame ijoollee Hacaaluu bira gahuu qaba. Wanni isaaniif walitti Oromoon hirmaattee gooteef kan ijoollee Nuhoo Gobanaa bira gahuu qaba. Ijoollee goototaa hundaafuu haqa isaanii haraam waan hin taane godhuun qaban ilmaan Oromoo. Yeroo obboleessi keessan dhukkubsatutti maqaa keessanii maallaqni walitti qabamaa ture garuu maallaqa dhabdanii obboleessi keessan boqoteera. Boqoteera baay'ee rakkatee obboleettii haalaan rakkatteetti waggaa 3 immoo akkana ta'an Masrii keessa ijoolleen teenya. Garuu yeroo sana maallaqni maqaa keessanii maqaan yeroo sanitti gaafa isaan ba'an ijoollee tanaaf waraqaa goona jaanii maallaqa walitti qabaa turan. Haadha manaasaa sanfaanaas ayyadaadha nuti paartii lammadaattis haadha buddeenaa nuti taate. Namni hedduun rakkina keenya nu hubatu rakkina abbaa keenyaa fi nu dijjuu fi haadha buddeenaa dijjuu jiru. Innis yeroon wanni hundi isaa aarsu keessa jira haati manaa haati buddeenaatis nutiif nuti hin tolle sababa kanatti ammaas paartii lammadaatti facaanee turre nuti. Yeroo lammaffaaf jechuudha eegannee Finfinnee nu gashee boodaas jechuudha. Oduma inni lubbuun jiruutu jechuudha. Inni cirootti galee ciroon naannoo haadha manaa isaati naannoon san yeroo sanitti galumti ciroo magaalaa san hin beeknu turte. Boqochuu isaa miidiyaa irraa hin dhagee. Oduun beekin akka nuuf himtuufillee dhaamsan harkanne
Gizee takka takka hojii rabbii kun nama dhiba. Namni addunyaarra jiru hundi ni du'a beekta. Akka du'uun beeku garuu ilmi namaa kun. Waan si mudatu sin beektu. Abbaan kiyya gaariin hojjete har'a anaaf bu'aa naa buusaara. Gaariin inni hojjete. Ilmaan Oromoo akkaana jaalatan na godhaara. Garuu gaarii hojjechuun gizuma hundattuu gaariidha beekta. Yeroo san silaa nuuf himtee rakkoon qabdu turte amma isinis fuula rabbii galtee jirti la. Inninis fuula rabbii galee jira. Ijoolleen isin deessee kunis harka keenya ture. Amma sababa maaliiti kan isin du'a isaanii? Sababa isaatti sababa haadha manaatiin wajjin gargar baanedha. Sababa ayyadaa gargar nu baafteetti jechuudha. Haati buddeenaa gargar nu baastee nuti garuma jalqabatti deebinee sanitti deebinee jiraachuu jalqabne. Facaanee jechuudha. Innis faamilii ijaaree ijoollee lama deheera. Ijoollee deheera nuti magaalaa Dirree Dhawaa jirra. An Finfinneen jira. Naayiliif Naabuliin Dirree Dhawaa jiru. Isiin ciroo jirti. Isaan ciroo jiran. Dhukkubsachuusaa quba qabnaa dhaynee gaafachuus carraan arganne sababa isiitti jechuudha. Achi gaafa inni boqotu reediyoo Dirree Dhawaati jira. Warra reediyoo Dirree Dhawaatirraa dhagaanii firoonni keenya naaf dawwalanii na yaamanii achitti akkaan taa'u na godhanii sanboota taaziyaadhaaf karaa ciroo dhaqee jechuudha. Ciroo gizeen dhaquu awwaalchisaa ani irra mudanne jechuudha. Warri awwaalee garuu seenaa akkanaa himetti baay'ee waan hedduu rakkisaa turan. Lafallee mootummaan naannoo yeroo san baay'ee ture awwaalchisaa ciroo ture. Garuu akka inni bakka ittiin awwaalamuu barbaannetti hin awwaalle. Mootummaan dhiibbaa irra godhee jechuudha. Qeerroo akkasii baatee simattee mataa cirattee bakka qeerroon naannoo achi barattu hundinuu hiriira bahanii dhufan gaafa taaziyaa isaa jechuudha. 1999 keessatti. Du'ee gaafa lubbuun isaa baatee gara manaa fidan nama 4 fidan. Namni dina kana ni jira ja'anii iyyaan eegaa duunsaa miidiyaatti hime booda garuu Oromoon hedduutu dhufe. Akka dhufanii awwaalan sanitti garuu carraan harkanne sababa mootummaatiin dhiibbaa irra godheen jechuudha. Bakkuma yeroo san mijatetti awwaalan hangasuu yeroo saniif waan gaarii dandeetuma yaannamti malee bakka akka feenutti hin awwaalanne jechuudha. Ani guyyaa lammadaatiin dhufee guyyaa lama booda immoo taaziyaa fixadheetumaan karaa Finfinnee ol ba'e jechuudha. Yeroo sana jechuudha. Erga inni boqotee haalli jiru akkam ture isin gaafa facaatanii jiraachaa turtanii seenaan keessan irra caalaa seenaa maatii yoo xiqqaate ijoollee Hacaaluu waliin walitti dhufeenya hanga tokko qaba jedhee yaada. Yeroo Osmaayyoon boqotaatti xiqqoos fooyyofteetu kan jirtu muriidhaanis garuu kan inni sirraa hidhame waggaa 3-4 keessa yerootti jirtutti. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa hanga tokko quba wal qabaata. Maatiin qabsaa'otaa akkamitti ilaalamuu qabu ofirraa kaatee gaafa laaltu yeroo boqotan maatiin isaanii akkamitti qabamuu qabu? Wanni kun dhugaadha garuu ilmaan Oromoo hundinuu bakka jiranitti maatii qabsaa'otaa keessaafuu daa'imaaf kan nuti waan Usmaayyoo wallisaa ta'eef yookaan qabsaa'aa ta'eef beekamna malee akka keenyaa kan kanumatti lubbuun isaa baate Oromummaa qofaaf hedduutu jira kan namni hin beekne kan ilmaan isaa akkama keenyaatti irraa faca'e. Ilmaan isaa kana bira dhaabbachuun dirqama qaba uummanni Oromoo. Xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo Oromummaan itti dhagaamtu hundinuu dirqama irraa qabna nuti. Sila akka keenyaa akka kiyyaatti jechuudha. Dirqama waan ijoolleen taan guutamee fi guddattu san nutiifis nu guutamee guddachuu qabna. Abbaan keenya nuuf hin jiraanne kaa uummata Oromoo maraaf jiraataa ba'e waan ta'eef. Kanaafuu nuti kan Oromoo maraati nuti. Oromoo hundinuu dirqama irraa qabna jechuudha. Yeroon egaa amma akka ammaatii miti. Yeroon san yeroo miidiyaan hin jirre waan ta'eef namni wal quban qabu. Amma anas keessa taa'ee hoggaa meeqatti namni akkaan biyya kana keessa jiru na quban qabu jechuudha. Waan namti jirus namni na beeku hin jiru jechuudha. Akkasumatti nuti egaa abbaan keenya boqotee booda haala rakkisaa keessa kufne deebisne. Haala rakkisaa kajoollummaa caalaa obboleeyyan keenya waliif dhoobnaaf naayiliin isii harkuudhaaf haalaan hin yaada turte. Isii karaa namuma biratti bakka biraa deemtee guddatte namuma Oromoo tokko garuu anis Finfinnee tana keessa olumaa gad deemaatumaan guddadhe jechuudha. Artistootuma Oromoo keessaa hoo Adnaan fa'aa olumaa guddaa na biraa qaba. Adnaan Mahammad Soorsaa Lammii fa'aa mana barumsaa nama zaggabeetii ji'a narraa kafalee beeka. Adnaan Mahammadis akkasitti haadha manaa isaatis haalaan hin galatoomfadhe isaan lachuutu. Nama bakka namni akkasiis ni jira garuu hanga danda'anitti hangas naa godhuun waan guddaadha jechuudha ofitti si qabu. Mee boqochuu xiqqoo isa duubatti si yaada eebisuuti. Boqochuu artistii Usmaayyoo Muusaatii fi eebbisaan addunyaa walitti dhufeenya qaba jechuudhaan ni dubbatama yeroo tokko tokko barruulee garaagaraa irratti ni barreeffama. Erga mana hidhaarraa ba'ee waltajjii tokko hojjeteetu kan inni ture Usmaayyoo Muusaa viidiyoon isaa ammallee yuutuubii irratti ni argama. Achirratti haasaa taasiseetu kan inni ture akka yaadannoo eebbisaa addunyaa fa'iif namoota boqotanii darban hedduudhaaf akka ta'u sirbi suni boqochuun isaa yookaan immoo dararamni isaa
dhukkubsatee yoo boqotu malee dararamni isarra gahaa ture eebbisaa wajjin wal qabata laata? Baay'ee wal qabata isaan lamaan. Guyyaa 15 wal dura qaban hidhamni Usmaayyootii fi duunii eebbisaa addunyaa jechuudha. Abbaa kiyyaa mana gaafa inni hidhamee fuudhame suutee bareentuu fi isaatu waliin hidhamee fuudhame guyyaa takkatti. Guyyuma inni fuudhame sana irraa kaasee eebbisaan bakka takkatti akka fuudhamuudhaaf kaayyoon isaanii jarama. Garuu argachuu hin dandeenye isaan. Kan hidhaman lamaan odoo mana hidhaa jiranii gaafa eebbisaa dhufanii fuudhan manarraa ajjeesanii wanta godhan abbaa kiyyaa kanaan sodaachisaa turan. Eebbisaa kanaan waan beektuu jiraatee hiriyoonni kaan baqeessa jiran jechuudhaan warri hiriyoonni isaa warri biyyaa ba'e hedduu jira yeroo sanitti. Maal waan beektu jechuudha? Waan beektu jechuun baandii gadaa san keessatti namni akka feekii hojjetaniitti dhufan nama ajjeesaniitii fi ajjeesaniitii qopheessaniif. Usmaayyoo faadhaafis eebbisaa faadhaafis jechuudha. Namni sanii namni kana isaan keessa jirutu waliin qindeesse diinaa wajjin walii galee jechuudha. Akkaataatti qopheessan san jaakeeta abbaan kiyyatti sirbee dhufe madaraka irratti hojjetee dhufe san firraa kaa'ee gizee sirbitee buute lafa keessee buuta jaakeeta isaa san hin jiru gizee inni sirbee deebi'u jechuudha. Abbaa fuudheen beeku jaakeeta isaa san namni san uffatee kan nama san ajjeese jechuudha. Wal fakkeessuudhaaf karaa ittiin sababa godhanii isaan hidhan jechuudha. Gaafuma san namoonni beekanii tujjuma san baandiinis faca'ee namni kaan biyyaa bahe eebbisaa fi Usmaayyoo suutee banatu namoota tokko hanga xiqqaa tokkotu biyya keessatti hafe jechuudha. Warra biyya keessatti hafe abbaan kiyya yeroo sanuu hin deemu jedhee filatee ture. Har'a manarraa fuudhamee deemanii hidhamanii odoo inni bakka jiru hin beekamne eebbisaan ammoo guyyaa 15 akkasitti ajjeefame. Ajjeefamee reeffa isaatti akka malee godhanii miidhaa turan Finfinnee keessatti agarsiisanii turan. Usmaayyoo viidiyoodhaan akka wantitti akkana si goona akkana godhanii jiranii makiinaa keessatti illee ba'atanii makiinaa reeffa eebbisaa addunyaa yeroo magaalaa Finfinnee keessa shorreessaa deemaniin Usmaayyoo duubatti hidhanii jiran makiinaa boodaatiin jechuudha. Kana afaan isaatiin itti agarsiisaa turan. Usmaayyootu dubbate. Abbaa kiyyaa afaan isaatiin natti hime kana. Akka inni isa kana laalee jiilee waan kana itti agarsiisaa isa hudduu duubatti makiinaa biraatiin makiinaa reenjeriitiin qabamanii keessa turan jechuudha. Yeroo reeffi eebbisaa addunyaa lafarra gotatamu Usmaayyoo Muusaa duubarra ture jechuudha. Akkas taatanii guyyaa tumaa turan jechuudha. Mana hidhaarraa fidanii jechuudha. Mana hidhaarraa fidanii. Mana hidhaarraa fidanii bakka inni ittiin jooraanii turan hunda faana jooraanii turan isaan. Mee amma asirratti saartuun seenaan Usmaayyoo Muusaa hedduun isaa dogongora qaba jettee akkatti dubbattee turte silas kaaseetan ture. Seenaalee akkam akkamii dogongora qaba seenaa kana warreen sichi barreessan seenaa gaarii ta'eef seenaa dhugaa ta'e barreessuuf haala kamiin si quunnamuu qabu laata? Seenaan amma ani yeroo dhiyootti kitaaba hunda keenya gahu fideen dhufaa jira waan ta'eef yeroo dhiyootti ni fida waan ta'eef kanumarraa namni hubachuu ni danda'a. Garuu namni na caalaa beeku ani hangaan beekutti malee ani mana hidhaa wajjin hin turre. Warri hiriyoota isaa warra wajjin ture warra boolla takka wajjin hidhame suutee bareen turraa hin iyyaafadhaa jechuudha. Namni inni wajjin ture hanga Finfinnee keessaas taanaan hiriyoota isaa kan dhugaa wajjin ture isaanirraa hin hubadha. Wanni takka takka kalaxate yeroo hedduu wanni kalaxate waa'ee haadha teenyaatii fi waa'ee haadha duraatii fi waa'ee haadha boodaati. Kan garaagara adda adda ta'e jechuudha. Seenaan garaagaraa barreeffame. Kan biraa immoo kan seenaan isaa wanti ta'e Usmaayyoon akkamitti akka du'e akka awwaalcha isaa keessa ibsaniin barbaadan. Nama tokko du'ee booda awwaalchaa jira awwaalcha san ibsuu qaba namni awwaalchi isaa san akkam akka ture jechuudha. Achirratti booda immoo haati manaa isaa sanoo akkam taate haati manaa Usmaayyoo inni biraatti boqote san akkamitti akka ta'an ilmaan isaa akkam akka ta'an kun seenaa wal qabataa waan ta'eef namni kana maaliif dhoysuu ilmaan isaa sun akkam ta'an warri harmee kee irraa kan biraa isheenis ni boqotte tokko isheen yeroo boqotte nuti manni san mana abbaan keenya nu gadhaabe duuf akka deemu an duufiin deema ni du'a garuu namni hundi ni du'a. Mana kana ilmaan kiyyaaf gadhaabuun qaba jee mana san jaare cirootti dhufe jechuudha. Mana san odoo jaareen xumuriin boqote. Haati manaa isaa akkasuma jiraattee ijoollee lama qabdi ifiif guddifattee jiraachuu turte. Nutis akkuma facaanetti hafnee turre. Garuu egaa isheenis boqotte. Isheenis yeroo boqotte garuu ijoolleen hiyyeessa lama nuti guddoodha ani guddoodha hiyyeessa lama kan biraa dabalataa dhufe jechuudha. Isaan kana immoo eenyutu quba qaba. Nutiitu guddisee jechuudha ilmaan kana. Manni sanillee nurraa fuudhamuudhaaf waa hedduu godhame jechuudha. Karaa haadha buddeenaatiin jechuudha. Mannummaan abbaa keenyaatu.
yeroo isiin boqottu ani Finfinneen jira. Namni dhooysatti awwaalcha godhanii maal jaanii manuma saniif jedhanii ilaalchi namni hundi tokko tokko ilaalchi garaagarummaa qaba. Mana san hunda nurraa fuudhuuf waa hedduu godhamee ture jechuudha. Nuti haala kisirii wal kaasasnee bakka mana wanti waa hedduu agarree mana san irraa fudhannee jechuudha mana abbaa keenyaa ta'uudhaan. Akkas ijoollee sanis nutumaa mataa walitti qabee mana muuziqaa ture mana muuziqaa san rifileeshiti deebisnee rimoorii kaasennii dhaabbatee ture kan abbaan kiyya kaaseta gurgura turte. Kaasenni san yeroo dhaabbatu karaa koompitaraatti kaasetan san CD'tti deebisnee CD irraa karaa fileeshiin koompitara rimooriidhaan gurgurree ijoollee tana guddisaa baane jechuudha. Walluma mana muuziqaa qabannaa turteen mana muuziqaa kanas abbuma keenyaan nu wadhaabe. Ilaa ammallee maqaa isaatiin jenneetuma taa'uma jira. Hojjetuu baatus waamuma takka galii galchuuf jechuudha. Maqaa inni baafateedha mana muuziqaa kana aartii. Mee ati gaa aartii keessatti ofii keetis dhuftee taas sirboota mataa keetii weellistee tokko kan jirtu sirboota qabsoo akka abbaa keetiillee hedduusa sirbaati kan itti turte yeroo dhiyoollee wallee abbaa keetii remiksi gooteetu kan itti jirtu haaromsiteetu jirta. Mee wallee abbaa kee keessaa tokko nu jettee ergaa yoo qabaatte ergaa kee dhaammattee gargar baan. Walleen isaa hedduu dhagaa oduu naaf iltee natti tola. Kan viidiyoodhaan jiru amma fakkeenyaaf viidiyoodhaan kan jiru seenaa irratti waa'ee waltajjiin dhumarra hojjetisa. Seenaa dhaabbataa. Seenaa dhaabbataa. Seenaa dhaabbataa xiyyaa loleera haqaa yaabbataa galmee seenarraa ifee walgee addunyaa maaraa argachuun ollaa Oromoonarraa. Seenaa dhaabbataa xiyyaa loleera haqaa yaabbataa. Usmayyoo Muusaa waan hedduu hojjeteera uummata Oromootiif seenaa hin cabne hin baqne kaa'ee deemeera. Mee Usmayyoo Muusaatiif gara fuulduraatti wantoota dhalootni irraa barachaa bara baratti jiraatu maal hojjechuuf yaaddanii jirtu hawaasni Oromoo maal hojjechuu qaba? Hawaasni Oromoo waan nuti hojjennu irra nu jabeessuu qaba. Seenaa abbaa kiyyaa guutumaa guutumatti ani dookumantariidhaan hojjedha jalqaba. Kitaaba amma yeroo dhiyootti fideen dhufa. Kitaaba itti aansee dookumantariidhaan itti aansee guutuu jalqaba isaa dhaloota sarraa kaasee filmiidhaan hin qopheessuu barbaada. Ilaan gaamma nuti irra jirrutti jechuudha. Filmiin booda albama isaatis fideen dhufa. Albamni istiidiyootti sagalee seenee odoon ittiin as hin deebiin. Sagaleen hojjetame odoon xumuramin hafee jira. Haala ammaa ammayyaa'ee kanaan sirreesseen fidee dhufa. Sagalee masaa jechuudha. Sagalee isaa sirboota isaa kan nama bira hin gee. UTV mataa keenyaa bananneerra. Usmayyoo Entertainment kajoo kan UTV kana garuu uummanni Oromoo hundinuu seenee nu ilaaluu qaba. Kaanuu miliyoona naqaaru miti. Keenya kana wanni biraati akka nu jabeessu miti. Kanuma irratti akka nu jabeessu barbaanna. Kitaabaas ta'ee
sirboota abbaa kiyyaa amma dura uummanni Oromoo beekus ka gadhiifamee jiru ka gadi hin dhiifamee magaalarra nuulis hojjedheen dhufa. Kana kanarratti ammoo UTV keenya akka subscribe share nu godhan barbaanna. Kanumaan akka nu cinaa dhaabbatan barbaanna. Kanaaf Usmaayyoo Muusaa osoo sagalee hojjetu darbe waan ta'eef sagaleen sun hawaasaaf hin dhiyaatachuu yeroo ni dhiyaata yeroo dhiyootti ni dhiyaata. Sirboota baay'ee sirboota babbareedaa kan inni jalqabee dhiisee jira. Sirboota san fideetiin dhufaa jechuudha sagalee isaatiin. Tole egaa nutis si eegna jabaadha. Galatoomaan jiraadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irra kan daawwachaa jirtan keessummaa shirshirriiti. Keessummaa shirshirrii keenyaan immoo mucaa qabsaa gameessa yeroo ammaa immoo boqotee jiru mucaa artist Usmaayyoo Muusaati kan wajjin jirru. Waan hedduu kaasneerraa waan hedduu irraa qorannee jirra. Warreen kitaaba barreessitanis seenaa Usmaayyoo Muusaa seenaa qabsaa'ota kan biraallee warreen barreessitan namoota lubbuun jiran namoota maatii isaaniitiin itti dhiyeenya qaban akkasumas maatii isaaniirraa odeeffatanii barreessuu qabduun dhaamsa qophii keenyaati. Amma gara xumuruutti jirra ergaa xumuraa iseerraa fudhannee gargar baan. Ergaa maal qabda? Ergaa maaliin qaba tokkummaa malee. Tokkummaa akka Oromoon hundi tokkummaa jabeessuun barbaada. Akka ammaas rakkinni akka mudatee kana ijoollee goototaa hedduu jira waan ta'eef akka isaanis rakkinni nu mudate isaan hin mudanne Oromoon hundi nu cinaa akka dhaabbachuu qaban. Keessaafuu ijoollee nu gobanaa cinaa akka dhaabbatanii barbaada. Nuuni suggaa dheeraa akkuma abbaa keenyaa ture waan ta'eef akka ilmaan saasan akka keenyan taaneef akka cinaa dhaabbatanii barbaada. Akkam faffacaanee akka tokkummaa Oromoon hundinuu akka tokko ta'u guutumattu kaayyoo abbaa kiyyaa gumaa abbaa kiyyaa kanaa deebisu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo garuu naa baasu gumaa kana naa baasu dura tokko ta'uu qaba. Odoo tokko hin taane ifuu ta'uu hin danda'u ilmi namaa tokko ta'uu qabaan jedha tokkummaa isaanii akka jabeessanii barbaada. Tole gara fuulduraatti kitaabolee akka qabattee dhufaa jirtu kaasteetu kan itti jirtu seenaan abbaa keetiillee bifa gaariidhaan hawaasa bira akka ga'uuf ofii keetii qorattees kan beektu irraas barreessitee hawaasa biraan geesse immoo yeroo biraa walitti dhufne akka mari'annoo abdiin qaba. Asirratti wallaan gochuu galatoo. Galatoomaa isinis naa jiraadha asitti naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irra kan daawwachaa turtan keessummaa shirshirriiti. Keessummaa shirshirrii keenyaan immoo seenaa Usmaayyoo Muusaa irratti xiyyeeffachuudhaan mucaa isaa saartuu Usmaayyoo Muusaa waliin turtii taasisaa turre waan hedduu waan isin hin beekne wanta nullee hin beekne hedduu kaasuudhaan dubbanneetu kan nuti jiru yeroo keenyaaf malee waan hedduu qoratamu waan hedduu isee gaafannu hedduu qabna turre. Egaan qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture qophiilee shirshirrii hafan itti fufuu qopheessuun kan isin faana ture. An Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameraaf teeknikaan seenaa lammii nu faana ture yeroo gaarii. Thank you.